Assalamu alaikum warahmatullahi shema arkafune warri peji kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu egaa irra haala biyya alaarraa gara Oromiyaa Itoophiyaatti rasiida yookaan kaardii erguutti dandeessan maatii keessaniif isinitti argisiisa. Egaa warri musliima taatan ayyaanni waggaa soomanni seenuudhaaf guyyaa xiqqootu hafe. Egaa Itoophiyaa keessatti jireenyi qaala'ee waan jiruuf maatii keessan dubbisuu yoo barbaadan rasiida kaardii guuttanii fi kataan daataa guuttatanii dawwaluufiif baay'ee tokko isin gargaara waan ta'eef akka asii kaardii xiqqoo yoo ergitaniif maallaqa Itoophiyaa dhibbaa dhaqee ta'uu fi danda'a waan ta'eef karaa gabaabaan haala isin itti ergitan isinitti argisiisa. Jalqaba mana foon nambarii keessan inni seentu asirra jechuudha. Bakka itti lakkoofsa silaa namaatti naxxanii bilbilattan marabbaa tokko yeroo sadii zeenii irratti isin argisiisa. Ammas najimaa jechuudha. Urjiidhaaf tokko ergasii maslaalii ergasii okay jettuun itti bilbiltu. Okay jettanii itti bilbiltu jechuudha. Egaa haala kana lakkoofsa nama barbaadanii itti naqxu. Ani lakkoofsa mantaan itti naqa duwwaa 25. Ergaa haala kana lakkoofsa itti naqattanii booda lakkoofsa keessan seendi gootuun. Egaa haala kana lakkoofsa itti naqxanii kan duraa dogongoraan kaate seendi jettuun jechuudha. Seendi gootu haala kanaan nuuf fidee jira jechuudha. Rasiida amma erguu barbaadan kaardii amma erguu barbaadan 10 yoo erguu barbaadan lakkoofsa 10 itti naqxanii seendi bakka jedhu. Haala kanaan deema jechuudha. Soorii akka rasiida hin qabne natti himaa jira. Ani kaardii keessaan qaba waan ta'eef otoo kan kaardii keessaa qabaatu ta'e akka rasiida amma erguu barbaadan lakkoofsa bakka nama galcheetti 20 yoo barbaadan 20 50 yoo barbaadan 20 okay itti gosa na booda jechuudha. Haala kanaan zeeniidhaan erguu ni dandeessu. Amma immoo moobaayiliin itti agarsiisa. Ammoo moobaayiliin isinitti argisiisa jechuudha. Moobaayilii immoo moobaayiliin karaa biraatiin mana risaalaa meeseejii keessan keessa mana risaalaa inni seentu. Egaa ergaa haala kanaan seentanii booda gubbaa kanatti 600 fi 900 barreessitu jechuudha. 6 gubbaa irratti 600 fi 900 jechuudha. Barreessitu 6 gara gadii jala kanatti immoo ani kun akkuma itti erge kanatti jechuudha. Qubee taatiif taa guddaa raa ergasii lakkoofsa Itoophiyaa itti galchitu 20 lakkoofsuma hin taane itti galchaa jira. Isuma kaleessallee kana 19 duwwaa 16 34 12 7 jedhu seenditti gootu jechuudha. Shedhaa moobaayilii kan moobaayilii irratti moobaayilii waan ta'eef amma moobaayilii irratti seendi goona. Risaalaa meeseejii isin ergaa jechuudha. Meeseejii isin erga meeseejii akkan jettu isin erga. Erga meeseejii isin ergee booda haala kanaan filannoo nuuf kennee jira. Itoophiyaa birrii 25 jechuudha. Birriin 10 Itoophiyaa birrii 50 birrii 20 immoo Itoophiyaa birrii 100 kanaa ol ta'a jechuudha. Akka sharafaatti yeroo isin argitan. Kanaaf birrii meeqa erguu akka barbaadan filannu. Birrii 10 yoo erguu barbaadan birrii 50 Itoophiyaa ta'a. Birrii 20 immoo yoo ergitan birrii 100 ta'a. Kan keessaa isiniif ta'e irratti okay gootu jechuudha. Yoo 6 feetan lakkoofsa 1, yoo 10 feetan lakkoofsa 2, yoo 100 erguu barbaadan lakkoofsa 3, yoo 500 erguu barbaadan immoo kun asuma jira jechuudha. Kanaaf lakkoofsa feetan asirratti yeroo tokkoof tokko dhaa'u fakkeenyaaf lakkoofsa tokkotti naqeen okay jedhaan. Kanan silaa erguu fedhe sana jechuudha. Aangoon feetan ergitu sana booda risaalaa ergeera. Amma risaalaa tokko kana keeda itti gadanii
Okay. Kanumaan deemeera jechuudha.